Koo ijara na warri gandaa kun eessan na barate. Ammallee warri gandaa kun badhaafamuu qaban. Waan hedduun ajaa'ibu. Waan kana laala. Namni kun inni erga naa wal baree ji'a 8 guutee jira. Jara na ji'a 8 gadda baran kana keessatti guyyaa tokkoof na irraanfatee hin beeku. Viidiyoo 3 naa erga. Viidiyoo gosa 3 jechuu biyya. Viidiyoon gosa 3 kun inni tokko viidiyoo Oromoo Arsii arrabsitu. 2 viidiyoo Jawaar Mahammad arrabsitu. 3 viidiyoo Abiyyi Ahmad faarsitu. Dhiifama. Guyyatti hanga viidiyoowwan 5 faana erguu danda'a jechuudha gosa kana 3 irraa. Kana daran kan ajaa'ibu erga na bare ji'a 8 kana keessatti guyyaa tokkoof kan inni na irraanfatee hin beeku. Jara na isin keessaa namni ji'a 8 gadda bare kana salaata 5 guyyatti otoo hin dabarsin rabbiif hunda isaa salaatee jira ji'a 8 gadda bare kana mee. San caalaa kan si dhibu dhalli namaa kunini jireenya isaa keessatti riileeshinshiippii fedhallee haa qabaatu namaa wajjin waa'ee fi parsantii 95 yaada. Parsantii 5 fayyadamee waa'ee dhimma namaa yaadaa jedhan. Kana dhala namaa parsantii 95 waan ofii yaadu keessaa bahee ji'a 8 keessatti guyyaa tokko otoo nan irraanfatiin viidiyoo gandaallee haa ta'u hawwa namni kun badhaafamuu hin qabu jettanii yaaddu. Akkamii sadarkaa saniin namni waan namaa dhiphatee yaadaa jedhama. Dabalataan waan ani isin gaafadhu jara naan dhimma gandummaa keessa jira. Rabbii jedha dhugaa irratti hundaa'aadha. Yooniin gandummaa qabaadhe. Ani garuu gandummaa hin qabu jedheen ofii yaada. Yoon dhimma gandummaa keessa jiraadheen irra beektan. Please yaada keessan naaf qoodaa deebi'ee of tilmaamaaf duuba deebi'ee viidiyoolee biyya hunda laalee ani gaafa dhimma gandummaa keessa seenu wanti godhu maal seetan waan kana dhaabuu qabanii fi namni kun dogoggoraan kan irratti duulamaa jiru ta'uu fi ajandaa kana dhaamsuu qaba jedhee yaadeet keessa seena malee wallaahi laadimaan Oromoo baalee Oromoo biraan caalchifadhu. Ani akka yaadutti an Oromoo baalee keessa dhaladhe malee Oromoof dhaladhe Oromiyaaf dhaladhe jedhee waan ani yaaduuf ani ganda kamillee diqqeessuudhaaf takkaa yaadeen beeku. Jireenya kiyya keessatti ganda Oromoo diqqaatutti illee namanu. Namni na keessa Oromoo Arsii keessa dhalate ta'ee yoon Oromoo biraa kan diqqeessu arge ana badan itti dhiisuun jaalladhu. Kana keessatti yoonin dogoggora qabaadhe waan ani hin beekne yoo jiraate yaada keessan bilisaa naa qoodaadhaa of duuba deebi'een of tilmaama. Fayyaa naa ta'a.